Imba Wallaggaa aanaa Nuunnuqumbaa Taleella Xiyyaaraa uummata nagaarraan raawwatame namoonni hedduun madaan Jaaldaandii Elemoo dabalatu qaba. Faashisticha Abiy Ahmed lola lafootiin waraana bilisummaa Oromoo dadhabee haleellaa qilleensarraan xiyyaara nama maleeyyii fayyadamuun Oromiyaa bakkoota tokko tokkotti raawwachaa jiruun miidhaa lubbuu fi mancaatii qabeenyaa uummatarraan ga'u itti fufee jira. Kaleessa Onkoloolessa 21 bara 2022 waaree booda godina Bahaa Wallaggaa ona Nuunnuqumbaa bulchiinsa magaalaa Adareetti murni bilisiginnaa haleellaa diroonii waraanaan boombii gubbaa gadi darbateen qabeenyaan uummataa barbadaa'uu fi hanga gabaasni kun qindaa'etti namoonni 3 madaa'uu Arraanni Biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Namoota haleellaa kanaan madaa'an keessaa kan maqaa arganne nama Carraa Geetaachoo jedhamu akka ta'ee fi namoonni biroon haleellaa kanaaf saaxilaman jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Murni bilisiginnaa kun Onkoloolessa 19 bara 2022 lixa Shaggar ona Meettaa Walqixxee keessattis haleellaa xiyyaaraa raawwateen lubbuu namoota 14 olii dabarsuu fi qabeenyi barbadaa'u gabaasne turre. Bashaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti ilmaan keessan leenjii waraanummaa erga jechuun uummata doorsisuu jiraachuun dhaga'ame. Jaalawwii Muhammad dabalatu qaba. Murni bilisiginnaa ilmaan sabichaa lola lammiilee isaa loluutti bobbaasee ajjeesisaa jiru gocha badii lubbuu ilmaan namootaan taphachuu itti fufuun kaleessa Onkoloolessa 21 ganama keessaa sa'a 2 irraa eegalanii qaamoleen faashisticha Abiy Ahmedin aangoo irra tursuuf hojjechaa jiran mana namootaa irra deemuun ilmaan keessan leenjii waraanummaaf ergaa jechuun doorsisaa oolan. Ergamtoonni murna bilisiginnaa dabballootaa fi faashistoonni waliin ta'uun bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti mana namootaa irra deemanii dirqamaan ilmaan keessan kennaa jechuun namoota doorsisaa kan turan yoo ta'u, magaalicha keessa humnootni bilisiginnaa ganda duwwaa 9 naannoo hoteela Kaanoon jedhamutti uummata doorsisaan dararaa turan. Sababa mana namaa irra deemuun doorsisaa fi humnaan qabanii leenjii waraanummaatti erguun eegaleef dargaggootni mana galuu baqachuun magaalaatti darbanii dhiyeessaa jiraachuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Adaamaa beeksisanii jiru. Godina Harargee magaalaa Awwadaa keessatti waraanni bilisiginnaa ilmaan Oromoo ukkaamsuun dhabamsiisaa jiraachuun ibsame. Bal'inni isaatiif jaal murteessa bantii. Gareen dheebuu aangoo isaa guuttachuuf hojjechaa jiru bilisiginnaan waraana naamusa waraanummaa hin qabne uummatatti bobbaasuun reebicha hidhaa fi ajjechaa raawwatuun cinatti dargaggoota Oromoo ukkaamsuun dhabamsiisaa jira. Onkoloolessa 17 bara 2022 godina Bahaa Harargee magaalaa Awwadaa keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmed uummatatti bobbaasee dukkana da'oo godhachuun mana jiraattotaa irra deemuun dargaggoota 5 ukkaamsanii jiru. Murni bilisiginnaa ilmaan Oromoo ukkaamsu kana hanga ammaa bakka inni geesse wallaalamuun maatii, firoottanii fi hiriyoonni ijoollee ukkaamfamanii rakkachaa jiru. Magaalaan Awwadaa wiirtuu daldala guddoo fi daldala jimaan akka Bahaa Oromiyaatti waan taateef ilmaan Oromoo jiruu isaanii fooyyeffachuuf bakkoota garaagaraa irraa achi dhaqan maqaa deeggaraa fi miseensa waraana bilisummaa Oromootiin qabamuun mana hidhaatti gidirfamaa jiraachuu Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Orrooti ilma Oromoo tokko mana hidhaatii baasuun ijjeessan. Dabalati isaa Jaalicciitii Bantiittu qaba. Murni bilisiginnaa ilmaan Oromoo qabee hidhuun mana hidhaatii baasee ajjeesuu itti fufee jira. Akka kanaanis ilma Oromoo maqaan isaa Iliyaas Daggafaa jedhamu Onkoloolessa 17 bara 2022 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu keessaa qabuun erga hidhaniin booda Onkoloolessa 19 bara 2022 nu harkaa ba'ee fiige jechuun rasaasaan rukutanii madeessan. Murni gara jabummaan guutame kun Onkoloolessa 20 bara 2022 halkan sa'a 5 akka impaayerattiitti qeerroo madeessan kana waajjira poolisii magaalaa Nuunnuutii baasuun ajjeesanii gatan. Iliyaas Daggafaa dhalootaan aanaa Jimmaa Horroo ganda Seeb yoo ta'u, mana shaayee keessatti miindeffamee kan hojjetuu fi tuttuqa siyaasaa kamiyyuu akka hin qabne maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Nuunnuu ibsaniiru. Murni bilisiginnaa gargaarsi biyyoota dhiyaa irraa cituu jiru deeggarsa uummataa waan fakkeessuuf balaaleffannaa USA WBO PLF jechuun uummata impaayiritti humnaan baasuun ibsame. Jaallimmoon Afaayisaa waan qindeeffatu qabu. Murni bilisiginnaa kasaara dippiloomaasii keessa galuun tumsa gama waraanaa fi diinagdee impaayiritti jabeessu biyyoota dhiyaa irraa erga dhabeen booda uummata impaayiritti hiriira baasuun maqaa balaaleffannaan uummata roobaa fi aduu dhaansisaa oola.
Olola oofuu akka hojii idileetti kan hojjetu murni biltsiginnaa magaalota impaarettii gurguddoo keessatti har'a onkololeessa 22/2022 hiriira balaaleffannaa US Ameerikaa WBO fi TPLF jechuun geggeessaa ture. Magaalota akka Finfinnee, kutaalee magaalittii garaagaraa Fiichee, Naqamtee, Gimbii, Shaashamannee, Ciroo fi kanneen biroo keessatti geggeeffameera. Xalayaa fi dhaadannoolee magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biroo keessatti humnaan kaleessa onkololeessa 21/2022 raabsamaa tureera. Murni biltsiginnaa manneen daldalaa akka cufamuu fi konkolaattonni akka hin sochoone ajajuun uummanni hiriiricha yoo hin baane ta'e tajaajila hawaasummaa kanneen akka waraqaa eenyummaa haaraa baafachuu fi kan qabdu haaressuu hin dandeessu. Sukkaara, zayita, eeyyamoota daldalaa, sheedota gurmiin kennamanii fi kanneen kana fakkaatan akka hin arganne xalayaan beeksisanii jiru. Murni biltsiginnaa uummata impaarettii keessaa fi biyyoota dhiyaan jibbamee waan qabatu wallaalee akka bineensa ciniinameetti foolamaa jiraatus gocha badiisaa waliin ni bada kan jedhan jiraattonni mootummaan afaan qawween gaafa fedhii isaa hiriira eeyyamee yeroo mootummicha morman hiriirtota irratti dhukaasuun ajjeesu mootummaa uummataa ta'ee itti fufuu hin danda'u jedhaniiru. Gareen dheebuu aangoo isaa guuttachuuf hojjechaa jiru biltsiginnaan waraana naamusa waraanummaa hin qabne uummatatti bobbaasuun reebicha hidhaa fi ajjechaa raawwatuun cinatti dargaggoota Oromoo ukkaamsuun dhabamsiisaa jira. Onkololeessa 17 bara 2022 godina Bahaa Harargee magaalaa Wadaay keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahimad uummatatti bobbaasee dukkana da'oo godhachuun mana jiraattotaa irra deemuun dargaggoota 5 ukkaamsanii jiru. Murni biltsiginnaa ilmaan Oromoo ukkaamsu kana hanga ammaa bakka inni geesse wallaalamuun maatii, firoottanii fi hiriyoonni ijoollee ukkaamfamanii rakkachaa jiru. Magaalaan Wadaay wiirtuu daldala guddoo fi daldala jimaan akka Bahaa Oromiyaatti waan taateef ilmaan Oromoo jiruu isaanii fooyyeffachuuf bakkoota garaagaraa irraa achi dhaqan maqaa deeggaraa fi miseensa waraana bilisummaa Oromootiin qabamuun mana hidhaatti gidirfamaa jiraachuu har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Qeellam Wallaggaa Aana Jimmaa Orroot ilma Oromoo tokko mana hidhaatii baasuun ijjeesan. Dabalati isaa Jaalicciitii Bantiittu qaba. Murni biltsiginnaa ilmaan Oromoo qabee hidhuun mana hidhaatii baasee ajjeesuu itti fufee jira. Akka kanaanis ilma Oromoo maqaan isaa Iliyaas Daggafaa jedhamu onkololeessa 17 bara 2022 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu keessaa qabuun erga hidhaniin booda onkololeessa 19 bara 2022 nu harkaa ba'ee fiige jechuun rasaasaan rukutanii madeessan. Murni gara jabummaan guutame kun onkololeessa 20 bara 2022 halkan sa'a 5 akka impaayerattiitti qeerroo madeessan kana waajjira poolisii magaalaa Nuunnuutii baasuun ajjeesanii gatan. Iliyaas Daggafaa dhalootaan aanaa Jimmaa Horroo Gandaseeb yoo ta'u mana shaayee keessatti miindeffamee kan hojjetuu fi tuttuqa siyaasaa kamiyyuu akka hin qabne maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Nuunnuu ibsaniiru. Murni biltsiginnaa gargaarsi biyyoota dhiyaa irraa cituu jiru deeggarsa uummataa waan fakkeessuuf balaaleffannaa USA WBO fi TPLF jechuun uummata impaayeritti humnaan baasuun ibsan. Jaallimmoon Afaayisaa waan qindeeffatu qaba. Murni biltsiginnaa kasaara dippiloomaasii keessa galuun tumsa gama waraanaa fi diinagdee impaayerettii jabeessu biyyoota dhiyaa irraa erga dhabeen booda uummata impaayerettii hiriira baasuun maqaa balaaleffannaan uummata rooba fi aduu dhaansisaa oola. Olola oofuu akka hojii idileetti kan hojjetu murni biltsiginnaa magaalota impaayerettii gurguddoo keessatti har'a onkololeessa 22/2022 hiriira balaaleffannaa US Ameerikaa WBO fi TPLF jechuun geggeessaa ture. Magaalota akka Finfinnee, kutaalee magaalittii garaagaraa Fiichee, Naqamtee, Gimbii, Shaashamannee, Ciroo fi kanneen biroo keessatti geggeeffameera. Xalayaa fi dhaadannoolee magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biroo keessatti humnaan kaleessa onkololeessa 21/2022 raabsamaa tureera. Murni biltsiginnaa manneen daldalaa akka cufamuu fi konkolaattonni akka hin sochoone ajajuun uummanni hiriiricha yoo hin baane ta'e tajaajila hawaasummaa kanneen akka waraqaa eenyummaa haaraa baafachuu fi kan qabdu haaressuu hin dandeessu. Sukkaara,
zayita, eeyyamoota daldalaa, sheedota gurmiin kennamanii fi kanneen kana fakkaatan akka hin arganne xalayyaan beeksisanii jiru. Murni biltsiginnaa uummata impaarettii keessaa fi biyyoota dhiyaan jibbamee waan qabatu wallaalee akka bineensa ciniinameetti foolamaa jiraatus gocha badiisaa waliin ni bada kan jedhan jiraattonni mootummaan afaan qawween gaafa fedhiisaa hiriira eeyyamee yeroo mootummicha morman hiriirtota irratti dhukaasuun ajjeesu mootummaa uummataa ta'ee itti fufuu hin danda'u jedhaniiru.